Harkifune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan daawwataa jirtan televiziyoonii mo'aa qophii Ormaaniyaati. Qophiin Ormaaniyaa egaa wantoota Oromoo fi Oromiyaa laallatan mararratti akka hojjetu nu yaadatamu. Guyyaa har'aa kanas marsaa 14ffaadhaa fi kan geggeeffamu ayyaana sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa as magaalaa Finfinnee keessatti kabajamaa jiru sababeeffachuudhaan giddugalli aadaa keessatti naannolee garaagaraarraa saboota garaagaraarraa wantoonni asitti argaman marti dhufanii namoonni garaagaraan gurguraa bitaa jira jechuudha. Kanuma sababeeffachuudhaaf anis wantoota achitti argamanii wantoota naannoo Oromiyaa ibsan keessaa muraasa isaa qabadhee isinii dhiyeessuudhaaf jecha achitti argamee jira. Akkasin nu faana turtanii nu daawwattan abdii guddaan qaba. Ogeessi kaameraa keenyaa Fiqiroo Ayileetii anis hanga xumuraatti isin faana tura. Isinis nu faana turtanii akkasin daawwattan abdii guddaa qabna. Dudduuba koo kanatti kan argitan egaa manoota citaarraa ijaaraman ta'anii naannolee garaagaraa kan ibsanidha. Isaan fuulduratti dhadhaabadhee kan argamuun innis naannolee Oromiyaa akkasumas naannolee sabaaf sablammoonni garaagaraa keessatti argaman kan mul'isudha jechuudha. Fatima Jamal Lanjani, godina Harargee lixaa turaan dhufe. Baga ayyaana sabaaf sablammii kan bara kanaatis ga'e. Baga walumaan ga'e. Haala kamiin kabajaartame? Ayyaanni bareedaadha hedduutas nama ja'a. Toleera? Haalaan. Uffata aadaa uffattee jirtu kan Harargeeti miti? Aadaa Harargee. Ibsimee? Saddeeta. Kaafura. Kuni callee mormaati. Kuni qarma. Kuni faaya addaa. Kilkillee. Bakka kilkilleeti jechuun silaa sibiila godhatama nuti kana godhanne. Namni kamiyyuu uffachuu danda'a kan heerumes kan heerumnes. Warri heerume asiin wanti godhatan hamashaa rifeensa maranii shaashii gurraachaa hojii asirratti akkasii godhatanii namni kaan immoo seetu uffata. Uummata Itoophiyaatii fi uummata Oromoo hundaan baga isiniin ga'e ayyaana kana jechuun barbaada. Galatamee. Maqaan kiyyaa Meeroon Habtaamuu jedhama. Hoolataarraan dhufe. Baga ayyaana sabaaf sablammiitiin si ga'e. Baga na wajjin dhaga'e. Akkamitti kabajaartame? Ni barumsaarraa dhufne achis kabajne asis kabajnu dhufne. Kanaaf. Akkamitti kabajaa jirtame? Wanta aaddaaffachuu. Ayyaana sabaaf sablammii irratti kunituu ta'ee gaariidha kan jettu jiraame? Gaariidha jechuun akkanatti wal waggaa kabajnus wal waggaa yeroo dabarsinus jaalalli keenyaas wannoo keenyaas wal addaan baasuu dandeenya jechaan jira. Aadaan keenya yeroo keessatti jiraatu mul'ataa jiraame baay'inaan? Mul'ata barumsaarra hundaan baay'ee mul'achaa jira. Baay'ee bareedaadha uffanni isaas. Kanaafuu mul'achaa jira. Hundi keenya wal jaalannu jechaan.
kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa ayyaana sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa kan bara kanaa sababeeffachuudhaan as giddugala aadaa keessatti wantoota aadaa ibsan kan naannolee garaagaraa kan saboota garaagaraas keessatti ni argama. Amma yeroo ammaa kana immoo nyaata aadaa Oromoo urgeessituu akkasumas wantoota garaagaraa qopheessitee as keessatti gurguraa kan jirtu birattan argama. Ishee waliin turtii taasisa. Tole kun qoriidha kan inni argaa jiru. Kun qoriin maalirraa hojjetama yeroo akkamii nyaatama moome? Qoriin kan inni irraa hojjetamu garbuu fi dhadhaa qulqulluu irraa hojjetama. Qimamoota adda addaa, mi'eessitoota adda addaati irraa kan hojjetamudha. Yeroo inni fayyadamnu immoo yeroo baay'ee sargii fa'aarratti keessummaan guddaan yeroo sitti dhufu kan dhiyaatudha. Mana namaas yeroo deemtu qoriidha qabattee kan deemtu. Nyaata aadaadha. Gara Wallaggaatti baay'ee beekama. Cuukkoonis akkasuma akkaataatiin hojjetamu bassoorraadhaan immoo bassoo fi dhadhaarraa hojjetama. Dhadhaa qulqulluutiin mi'eessitoota ta'uu qabanti ta'ee innis immoo yeroo baay'ee kan fayyadamu yeroo sargii fa'aa mana namaa yeroo deemtu nama bicha akka galaatti kan fayyadamudha. Galaas ta'uu ni danda'a. Nyaata baay'ee bareedaadha. Inni qocqocaadha. Qocqocaan immoo beekamaadha. Mi'eessitoota adda addaadha. Kan ittoodhaaf wantoota adda addaa ruuzii fa'aa bakka waanuma hundaatti kan ta'udha. Gosoota adda addaa jira. Ta'u ishee ulfaadhu yeroo waan alaattiif galatoomi ayyaana gaarii. kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa ayyaana sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa bara kana as magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifamaa jirurra sababeeffachuudhaan giddugalli aadaa Oromoo keessattis agarsiisni saboota garaagaraa ni mul'ata. Isaan keessaa kan naannoo Oromiyaa, kan naannoo Amaaraa, kan naannoo Tigraay, kan Somaalee akkasumas uummattoota kan naannoo Beenishaangul, Gaambeellaa, Hararee akkasumas gosoonni adda addaa uummattoonni biyyoota Itoophiyaa keessatti argamanii as keessa argamaa jira jechuudha. Kana qofas tuun taane wantoonni harkaan hojjetaman wantoonni aadaa ibsan teessumoonni akkasumas sireen irra ciisan illee bifa garaagaraatiin boca aadaa qabatanii hojjetamee as keessaa gurguramaa jira. Kanas itti agarsiisna ammallee nu faana turaa isiniin jira. kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaa agarsiisa ayyaana bara kanaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa sababeeffachuudhaan giddugala aadaa Oromoo keessatti taasifamaa jiru agarsiisa aadaa sabaaf sablammoota garaagaraa keessatti argama. Uffata aadaa Oromoo kanneen as keessaa gurguraa jiran biratti argaman immoo isaan waliin tursiisaa turtiin keessan nu faana ta'u. Maqaa kee fi mee eessarraa akka dhufte? Maqaan koo Burtukaan Waggaariin jedhama. Kaaniin dhaladhee guddadhe Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa jedhama. Ammallee addaan immoo oomisha kanarratti fiqaada baafadhee hojjetaa jira. Ayyaana sabaaf sablammii bara kana akkamitti ilaalte? Baga gammaddee baga geesses? Baga walumaan gammannee ayyaanni sabaaf sablammii amma kan duraaniiti
duraan kifla katamaa adda addaa irraa kan nuti hojjennu amma garuu galma aadaa keenya galma guddaa keessattidha kan giddu galaa keessatti hojjetaa jirra waan ta'eef baay'eetti namatti gammadee jira. Nuti uffata aadaa adda addaadha kan nu baannee jirru uffannee jirru kana kan arsiillee jiru uffata aadaa adda addaadha qopheen illee kan adda addaa calleen jiru kanaan oomishaa jirra. Uffata aadaa kanas akka kanatti kan na bareechisanidha. Mee uffata aadaa kun kan eessaati? Maaliif sammuu? Uffanni aadaa kun kan Booranaadha. Kan Booranaas kan adda addaa bakka nuti uffata aadaa Oromoo eessayyuu kan Wallaggaa illee hojjenna. Kan Booranaa kan Arsii hojjenna Sadaarkaa kan hundumaan hojjenna ajajaan yoo ta'e wayii immoo akkas kan adda addaa hojjenna waan ta'eef dhaabbata. Bagayyaana sabaaf sablammii geessa. Faguma jingeel. Maqaan kee yoodha? Daraartuun jedhama. Ani kaanan dhaladheetti Boorana dhaladhee ammoo ammaa fi Finfinnee jiraadha. Naannoo Finfinnee jiraata. Naannoo kamii bakkee hojii kee? Ayilee gaarmentiitti hojjenna. Maal fa'aa hojjettu? Uffata aadaa baay'ee hedduu dhiyeessina. Fakkeenyaaf kan akka Booranaan jira. Asitti kan mul'atu kan Shawaa jira. Kan Harargee jira. Akkasumas kan Kamisee illee jira. Baay'ee isa hojjenna jechuudha. Kunini kan Booranaa akkuma tuffatte. Akkasii bareedee jirti. Dhagaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka kanattis kan na bareechite isheedha. Mana ishee deemtanii bitachuu dandeessu. Ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa Oromiyaa naannoo Jimmaarraa kan dhufanii bobbocoota muka garaa garaa irraa hojjetamanii meeshaalee mana keessaaf oolan namoota hojjetanii dhiyeessan biratti argaman immoo isaan immoo akkamitti aadaa ibsuunsaa bifa kamiin kan jedhamu isaanii wajjin turtii taasisna. Mee maqaa keessanii dursa? Bogaaliin jedhama. Meeshaaleen asitti argaman naannoo Jimmaatii dhufe miti? Tole waa'ee meeshaa keessatti argaman yeroo akkamii akka fayyadamamu aadaa Oromoo ibsuunsaa immoo iddoo kamirratti kan jedhamu meenuuf ibsa. Naannoo meeshaan kun kan dhufne naannoo Jimmaarraayi waa'ee sabaaf sablammoota sababa gochuudhaa fi guyyaadhaas itti argamne jechuudha. Kan immoo inni qabanneefne meeshaa adda addaa meeshaa mana keessaa kan akka aadaatti fayyadamnu kan immoo muka adduma achuma naannoo keenya irratti argamu irraa jechuudha. Kan bocnee harkuma keenyaatiin kan hojjetamee dhiyaatanidhaas meeshaaleen amma adda addaa asitti argitu kuni kanuma humna keenyaan hojjetame jechuudha. Kan nuti akka aadaatti jechuudha. Malee isa jechuudha kun. Teessuma kanarra eenyu taa'ame hundumtuu taa'uu danda'a? Hundumtuu taa'uu danda'a. Teessumni kun akka aadaatti keessumattuu gara adda addaatti iddoo mana bunaaf shaayii kana dhugamutti iddoo bunaatti iddoo mana kabajamtoota tokkotti jechuudha. Akka aadaatti baadiyyaa keessatti keessumatti baay'eetti kan itti fayyadamnu kanuma jechuudha. Magaalaa irratti darbee ilaa jiraatu malee baadiyyaan isaanii akkuma aadaatti kanuma bakka kan kabajaa jechuudha. Teessuma kabajaati. Teessuma kabajaa nama kabajanii kan kaa'an jechuudha. Kan kaa'anu jechuudha kun. Tolee kun dudduuba keenyatti argaa jirru kun faanoo. Kun immoo suuraa adda addaati irra keetu keessatti miidhaguu mana keessaatiif jechuudha. Mana miidhagsuudhaa fi suuraa adda addaa habaaboo adda addaa irra kaa'amachuu sadarkaa kun isaaf hojjetan jechuudha. Isaaf irra dadhabe. Kan bunarratti. Inni kun egaa kan inni kun kan finjillaatee nama laata afaan Oromootti finjillaatee irra kaa'amu isatuyyuu kan inni kunis manni bifa adda addaa qaba. Siinii 12ffaa finjillaata 12 jalqabee hamma 24tti sanaa oliis jechuudha kan qabudha. Isaan hojjetame jechuudha kun. Isaaf fayyadamne jechuudha kun. Tolee wantoota kun bareeda. Inni kun manni mallattoon siisi mallattoo nageenyaa mul'ifte jechuudha. Mallattoo nageenyaa mul'ifti. Jaalala mul'ifte waan akkasii harka nama jechuudha. Kunis akkuma ilaaltu kun miidhagaa adda addaati kun ilmoo siiti. Kun ilmoodha akka keessumatti miidhagsuudha. Kan mana keessa fayyadamnudha kun jechuudha. Akkuma keessan jechuudha kan. Harkuma keenya arjanna kun. Akkuma nyaati fayyadamnee meeshaan ta'een fayyadamnee ofuma hojjenna kana. Keessan hojjetan kana namarratti. Ayyaanni sabaaf sablammoota biyya keenya keessatti kabajamu kuni utuu kun sirratee gaariidha kan jettan jiraama yaada kan yoo kennitan. Ayyaanni sabaaf sablammummaa kana hamma haalli amma jiru haala gaariidha. Hammas fuulduratti jechuudha. Akka tokkummaan nama keenyummaa cimee akka itti fufuudha.
ayyaana kanarratti immoo akkuma amma argine ayyaana amma naannoo kanarratti kan argamu guyyaa addaa asirratti argamu sablamii biyya adda addaatiif as ga'ee jira. Hammas kun maal ibsaa walirraa aadaa barataa jirra wanni qabatee dhufantu jira aadaa naannoo jira kan ibsu jechuudha. Kan isarraa ammas immoo kun haala gaariidhaan akkuma kanaan sichitti immoo cimee itti fufee gaariidhaan jedha. Egaan kabajamtoota aadaa wantoota keenya ayyaana sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa bara kana as magaalaa Finfinnee keessatti qophaa'ee kan kabajamaa jiru irratti as giddugalli aadaa immoo agarsiisa saboota garaagaraa naannolee adda addaatii dhufanii as keessatti wantoota nyaatan wantoota dhugan akkasumas kan uffataa kan ammayyaa fi kan aadaa kan ta'e as keessa wantoota garaagaraa jira akkasumas mukarraa kan hojjetaman aadaa Oromoo kan ibsan kan naannoo Jimmaatii dhufe illee as keessatti agarree jirra. Isarraa sagaa waan iddoo akkatti gammadaniif akkasinitti tole abdii guddaa qabna. Turtiin keenya kana fakkaata ture waan nufaana turtaniif galatooma turtii gaarii.